meeshaa obboleettii keenya maatiidhaaf hojjechiistee kun haala kanaan hamma manaan geessee fi walumaan kan afnu ta'a. Tokko tokkoon gatii isaallee kan isinitti himu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa kun akkuma argitan as biratti meeshaa feesisuutan jira jechuudha. Amma magaalaa Jimmaa keessa jirra. Meeshaa kana fuunee gara ganda ta'e walumaan deemna. Eessa akka deemullee walumaan kan ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti na waliin tura. Laayikii godhaa jechuudha. Viidiyoo kana namoonni jaallattan laayikii godhaa. Akkasuma immoo laayikii na godhame tola ooltummaadhuma keessanii maaliif jennaan yuutuubii irratti viidiyoo gadhiisaa jiru. Manni koo qabbanaa'ee jira. Isin immoo laayikiidhaan na jabeessaan isiniin jedha inshaallah. Akkuma argitan dhugaa makiinaa keessa jirra, deemaa jirra, qophaan jiru. Nama koo waliin jira jechuudha. Nama aantee kootii wajjiniin. Akkasii kun amma magaalaa Jimmaa keessaa bahaa jirra. Naannoon kun Faranjaraadaadha. Naannoo Faranjaraadaa jedhamudha jechuudha. Akkasii bahaa jirra. Eessa akka deemnu, biyya kam akka deemnu karaa dhumarraayyuu hubataa deemtu anillee isinitti kan hin himu ta'a. Akkasii hojii Ramadaanaa akkamiin godhaa, akkamitti isin qabatee jira, Ramadaan akkamii inshaallah amrii kulli rabbiin isiniif laaffisu. Shamarreen keenya mana madaamii hojiidhaan biizii taatanii jirtanoo rabbiin giidoo isiniif haa ta'u. Ramadaana keenya illee rabbiin nurraa haqee baluu khayrii ji'a kanaa hunda rabbiin nu haa waffaqu. Nama khayrii isaa hunda argatu rabbiin nu haa taasisu. Ammallee magaalaa Jimmaa keessaa hin baane deemuutti jirra jechuudha. Viidiyoo kana meeshaa kana kan hin geesse Ramadaana guyyaa lammaffaa moo sadaffaa waan akkasiiti. Garuu kan hin sagaleetti dhaaru hamma saatiidhuma kan sagaleetti dhaa jira. Amma mana isinii gadhiisa inshaallah. Akkuma argitan as biratti sharaatti uffisaa jirra makiinaatti. Maaliif jennaan laftis ganna bokkaan roobuu jalqabeera. Akkasuma qottoo wantoota garaagaraatiis illee akkas meeshaa shafananii deemuun bareedaadha. Akkasii inshaallah meeshaan obboleettii keenyaa kun egaa maatiidhaaf hojjechiiste. Ramadaanaa fi maatii koo sarpiraayizii gochuu barbaade. Ramadaanaaf akkanaa qaqqabu jettee egaa qaqqabee fi jira. Amma ta'e guyyaa lama wahii waan akkasii Ramadaan erga seeniin geessee fi yeroo baay'een meeshaa ofii kootii mana hin geessu. Yoo magaalaa Jimmaa keessa ta'e malee magaalaa Jimmaan ala yoo ta'e naaf hin mijatu jechuudha. Isa kana garuu obboleettiin keenya kun baay'ee tokko na kadhattee dhiyoodhaa daraanaan jettee Ramadaana keessa haa ta'u akkuma ta'etti rabbi haala na mijeessee geessee fi egaa namoonni viidiyoo kana argitanii kana wanti kaasee fi namoonni sichi meeshaa xalabachuuf jirtanuu viidiyoo kana argitanii yeroo hunda waan mana geessu akka isinitti hin fakkaanne akkasuma immoo ekelee geessitee nuufis geessi akkan jenneefaniin kan isinitti kaasee jechuudha. Yeroo hunda haalli namaaf hin mijatu. Ana nama bultii qabu, nama ilmoo qabu. Kanumaaf malee waan biraatiif miti. Fakkeenyaaf biyyi tokko dhiyoodha jedhamee yeroon ka'ee deemutti egaa akka itti bahan malee itti galanu namaan galu. Kanaaf inshaallah yeroo baay'ee mana geessuun naaf hin mijatu. Namoota baay'eedha jechuudha kan mana naa geessi jettanuu. Kana jedhitaniin kana kaasee egaa hamma karaa qabannee jirra, deemaa jirra. Karaa kanallee baay'ee waraabee garuu asirratti maxxansuudhaa fi daqiiqaan baay'ee tokko dheerate. Inni kun karaa daqiiqaa 21 ta'eera. Namoonni egaa rabbi haala isinii laaffise ilaalaa. Namoonni immoo biizii taatanis immoo egaa asumaanuu laayikiidhuma godhaatiitti dhiisaan isiniin jedha. Maaliif xiqqoo viidiyoon dheerateera. Inshaallah karaa kana tartiiba isaatiin immoo viidiyoo biraa irratti kanan isinii gadhiisu ta'a. Maaliif herreedduun keessan erga biyyaa baatanii turtaniittu karaa illee biyya illee yaaddaniittu gatii ta'e jennaan. Akkas inshaallah bakka deemaa jirrullee kan waliin ilaallu taa'ame karaan kun eessaa namoonnis dhiyeenya biyyaa baatan beekuu dandeessu. Namoonni turtan immoo iddoon kun karaa Limmuu Maazooriyaadha jechuudha. Inni kun immoo karaa Aggaarooti. Karaan ammaa sun Maazooriyaas akka Limmuuti. Egaa bakka deemaa amma ta'e bartaniitti natti fakkaata. Herreedduun keessan Aggaaroo jettanii shakkuun keessaniin oolu Aggaaroo miti. Walumaan kan arginu ta'a jechuudha. Egaa meeshaa tajaajila obboleettii keenya kana keessatti
waan baay'ee tokko na ajaa'ibe wayii waanan hubadhe wayii jira. Innis maanni yoo jettanii obboleettiin keenya kun meeshaan inni keessaa ijoon soofaadha. Jalqaba soofaa waliin dubbannee soofaadha jechuudha kan isiin xalabatte. Sana booda meeshaa biroo illee achumaan xalabatte. Suuraa soofaa nama geessaaru kana keessaan natti ergitee gatiin isaa meeqaa soofaa kana na hojjechiisuu dandeessaa gatiin isaa meeqa jettee na gaafattee eeyyee ni danda'amaa jedheetan. Nama yeroo ammaa kana mafarrashaa afata garaagaraa fi arabiyaa majlisii ogeessaan of biratti manatti hojjechiisa. Soofaa garuu nama biratti ni hojjechiisa. Soofaa fi meeshaalee farniicharaa jechuudha. Nama sirriitti ogummaa isaa qabu, nama ofii dabarsee sararatenyaa qaxaree hojjechiisu osoo hin taane nama ofii dirijjitii mataa ofii harka ofiitiin hojjetu birattan gatii baay'ee tokko astaayiitiidhaan gatii madaalawaadhaanan isinii hojjechiisa jechuudha. Amma bakka deemuuf jennu magaalaan deemu haaruu sana geenyeerraa karaarraa goraa jirra jechuudha. Keessoo galaa jirra. Akkasitti suuraa soofaa sana na argitee gatii isaa na gaafattee anis nama dambanyaa koo kan biratti hojjechiisu itti agarsiisee meeqaan baasta soofaa kana jedheen gaafadhee gatii isaa itti hime. Ammas jedheen gatii isaa itti hime. Inni akka misaalee garuu nama biratti hojjechiistu sana hin amantaa qodaa bareedaa hojjetu qodaa akkamii maal boondidiidhaan kan isiin barbaadde. HD ispoonjii fi boondidiidha jechuudha. Soofaan kan inni hojjetamu isiin garuu boondidiidhaan barbaadde boondidii isaa andeenyaadhaan jechuudha. Sanumaan ani namoonni dambanyaan koo alhamdulillah amma yoonaa nama meeshaa biraa bitullee meeshaa biratti hojjechiisullee alhamdulillah rabbiin amma yoonaa nama gantuu fi kan nama kayyanuuf nama ganu alhamdulillah rabbiin amma yoonaa natti hin qabne jechuudha. Nama akkam amaanaadhaan akkan jedhetti qodaa qulqulluu naa hojjetu jechuudha hanga yoonaa alhamdulillah. Egaa carraadhumas ta'uu danda'a. Akkasitti eeyyeennan sirriitti nama kana hidheetan itti himee nama irra deddeebitee na gaafatte jechuudha. Qodaan kun qulqulluudhaa isa jedhu irratti. Innaan ijoollee maaf akkas irra deddeebitee na gaafatte jedhee shakkeetan namni isiin immoo biraanatti ergite suni suuraan nama yeroo baay'ee miidiyaa irratti beekamaadha. Arabiyaa majlisii illee meeshaalee garaagaraa magaalaa Jimmaa keessaa kan onlaayinii irratti gurguru jechuudha. Lakkoofsi illee irratti laxxafamee jira. Innaan dhaqee meeqa siin jedheen abbaan sun ani hin gaafanne ijoollee biraatu gaafatan malee ani hin gaafanne gatii isaa naan jette dhiiseetan dhaqee ofiin gaafadhe. Yeroo gaafadhu soofaa sana 220 naan jedhani anaan kan ani immoo itti himee badaa tokko irra kasa jechuudha. Kunoo jarri gaafadhennaan anaan akkas naan jedhanii isa inni ana biraa rakkasee naanii qodaa qulqullina qodaa isaa shakkiteen jedheen abshirii isa kara sanaa anaaf dhiisii. Namni qodaa ofii gurguru akka barbaadetti gurgurachuu danda'a. Inni kaan gatii qannasee inni kaan immoo akka barbaadetti gatii dabalee gurgurachuu danda'a malee dhugaadha namni gariin namaa akkas gochuu danda'a. Fakkeenyaaf qodaa waan tokko kwaalitii isaa gadi buusee waan hin taane makee gatii rakkasiisuu danda'a. Gariin immoo qodaa hin taanes gatii dabalee gurguruu danda'a. Gariin qodaadhuma bareedaa immoo gatii ovarii irratti qabatee gurgurachuu danda'a. Hundinuu akka egaa nama amanuudha malee meeshaa suuraa irratti waan akkasii waa amanuun hin ta'u jechuudha. Namni sun namni waa hojjetu yookiin hojjechiisu suni nama dhugaan amaanaa namaa bakkaan gahu ta'uu isaa beekuudha malee qodaan tokko rakkaseef jabaateef qodaan sun bareedaan ta'u qodaan sun immoo rakkaseef qodaa ajaa hin ta'u jechuudha. Akkasitti amma bakka deemuuf jennu geenyeerra maashaallah qodaa irraa buusuutti jirra jechuudha. Akkasitti egaa kanaaf ati irra deebitee qulqullina qodaa na gaafata hartaadhaan jedheen eeyyee barii ani siiriyaa koo gaafachiiseennaanii 220 naan jedhee jennaanan ijoolleen baay'een hiriyoonni koo obbolaan koosii kan isii akkam akka kana rakkasee barii qodaa bareedaa miti. Isii bakka isuma jabeenya kanayyuu wayyaa kan isii maal amantee qodaa amma kana rakkasaa kana garaagarummaa birrii hamma kanaa qabu kana akkamitti hojjechiistaa. Tokkoffaa namni suuraa sana biraa fuutee na gaafatte suni abbaan soofaa sana suuraa sana maxxanse suni nama sirriitti miidiyaa irratti beekamaadha. Inni banama akkas akkasii beekamaadha.
Saaliyaa garuu akkamitti amantee hojjechiistaa tokkoffaa kunoo gatiidhuma irrattuu ilaalii isinaan addii kana gatii rakkasaa sitti himtee odaa bareedaa ta'eef dhiiseesaa maalitti beektaa maalitti amantaa isiin nama miidiyaa irratti beekamaa miti namni sun garuu nama miidiyaa irratti beekamaadha maalis ta'u maallaan jedhanii ijoolleenii jettee akkasitti ani saaliyaanan amanaa dhibbattan amanaa akkasiin qodaan taane naan hojjechiisnee jedheetan didee kara kee dhufee naan jette abshiriin jedheen inshaallah akkuma akka abdatte olitti ta'e argitaan jedheen dhiifamaa hilwaanaatu jedduudhaan natti dhuftee akkasitti abshiriin jedheeni isiinis sin amanaa jettee rabbii gaditti sin amanaa jedduun viidiyoo kee hordofaa akkati dhugaan hojjettu akkati meeshaa qulqulluullee meeshaa oriijinaala ta'e namaaf hojjechiistullee hojjettullee jettee abshiriin jedhee asaa namaatti dhiisiin jedheeni akkasitti gaamanaa wanti hundisaayyuu akkuma kanatti jettee alhamdulillah akka suuraadhaa olitti jechuudha soofaan kunii innaa maaliin hubadhe iddoo kanatti namoonni baay'een jechuudha namoonni baay'een arabiyaa majlisii gatii nagaafatanii achumaan badu an maaliif hin jedhe argasii edaa kanaafi ankoo gatiirra kaseellaanii qodaa intaane isinitti fakkaateeti abshirii irra guddaan jechuudha arabiyaa majlisii namni boondidii amaagaa boondidii kan jedhamu jechuudha kan beekamaan sanaan jechuudha kan hojjetamu anis ta'e namni kamiyyuu kan inni hojjechiisu boondidii faabrikaa mataasaa qabaateetii miti amaagaa boondidii jechuun immoo isa beekamaadha kana jechuudha irra guddaan namaa kan inni hojjechiisuun malee waa boondidiidhuma kan inni hojjetamu malee waan adda ta'eetii miti namni immoo akka waan hojjetu tokko waan gurguratu tokko akka barbaadetti gurgurachuu danda'a naani gatiin meeshaa kootii qannasee naan rakkasee naan edaa waan meeshaan taane meeshaa qulqullina hin qabne waan an isinii hojjechiisu isinitti fakkaateetii kan isinii gaafattanii yeroon gatii qinnaashii as ta'eetiidhaan isinitti himachumaan baddanu ani dhugaadha gatii wal madaalchisanii akka nama kamittuu gatii madaalawaadhaan akka amma barbaadan irratti qabatamee gurguramuun ni danda'ama garuu ana nan danda'u garaan wallaahi isiinan jedhu jechuudha maaliif tokkoffaa akkasiin birrii kana biyya arabaatti laffaatanii fiddanuu nan beekaa akka waanan barbaade haasa'ee sin amansiisee jechuudha akka barbaadetti gurgurachuu nan danda'an ture garuu keessi kooshii naan jedhu ana namoonni ammas ta'u na amantanii meeshaanatti na hojjechiifataa jirtanuu meeshaan keessa waa tokko wanti inni qulqullina dhabee yookiin xiraatiinsa yookiin kwaalitiinsa gadi bu'uuf hin jiru ni beektu jechuudha kanneen biyya qaamaan illee biyya galtanii argitan ni jirtu namoonni immoo maatii hojjechiistanii maatiin illee masakkaree ni jirtu jechuudha akkasitti gaayisiin illee boleettiin keenya kuni as biratti minxaafiin kuni saalooniin kun baay'ee tokko dheerina qabaa garaan qabu garaan meetira 3 dheerinni isaa meetira 8 akkasitti minxaafiin immoo minxaafiin abbaa kaareen kuni faabrikaa dhumarraa kan inni bahu garaan isaa meetira 4 gatii ta'e jennaan amma saalooniin obboleettii keenyaa kuni garaan isaa meetira 3 muramuu hin danda'u meetira 4 malee kanaaf meeqa ta'ee 8 baay'isuu 4 kaaree 32 ta'e jechuudha akkasitti yeroo godhamu dhaqee immoo meetirri tokko garaarraa bukkeerraa meetirri tokko dhaabiidhaan meetirri 8 fayyaan tirfii ta'a amma akkam goona inni ree tokkoffaa kaareen isaatti guddate kaaree 32 ta'e lammaffaa immoo dheerinaan kunoo meetirri 8 fayyaan meetirri tokko irraa bahee tirfii ta'aaraa jira mana minxaafii wajjin mari'annee bakka lamatti bahuu jenne 3-4 bakka lamatti 3-4 meeqa kaaree 12 bakka lamatti ala muramuu kaaree 24 ta'eef inni sila kaaree 32 bakka lamatti ala kanaa muramee kaaree 24 ta'eefi akkasitti tirfii ta'es illee wanti inni bazarame hin jiru kaareen isaas illee ni qannasee fi gatiin isaas illee ni qannaseef jechuudha asumaanuu minxaafiin kuni saba keessaa bareedaa jedhamudha abbaa kaaree keessaa kaareen tokko gabaadhaa kan jirri gurguran birrii 900 an garuu isaa birrii 700 hin biteef jechuudha kaaree tokko
firiijii kanallee keessa isaa hunduma isaa leetirii isaa gatii isaas illee kan isinitti mutaa namoonni hanga yoonanaa waliin jirtanuu galatoomaa jazaakumullaahu khairan laayikii godhaan isiniin jedha. Egaa akkasitti waa'ee soofaa sanaa haala sanaan akkasitti obboleettiin keenya egaa ofiillee shakkiin hanga ta'etti dhaga'amus namnillee ijoolleenillee waan ta'e jedhanus siin garuu dhiistee an rabbii gaditti sittiin amanaa sittiin abdadhaa jettee hojjechiifatte jechuudha. Soofaan suni akkuma suuraa sanarraa daran bareeda jechuudha. Isa suuraa sanarra bareeda soofaan kuni amma kun laafamee jedhanii argitu. Firaashiin kun firaashii boondidiidha. Firaashii boondidii 4 argitan miti namni tokko danda'een baatu firaashicha. Akkasitti firaashii 4 kaala kanaan tiraasii 12 wajjin sufraaf qircaatii qabaa. Eeleellee qabdii, firiijiillee qabdii, minxaafii kaaree 24 haala sanaan kaaree 12 bakka lamatti muramuunsaa badaa bareedaa ta'e maaliifiitu kaaree 32 fayyaa ta'e tokkoffaa badaa dhaqee guddataa baasanii miicuuf maalii baay'ee tokko nama rakkisaa. Kunoo soofachi kana fakkaataa maashaallah. TV istaandiillee qabdii. TV istaandii sana gatii sanan irraan fadhileetan dursee isinitti maaralaa. TV istaandii sana birrii 11,000 nan hojjechiisee fi akkuma argitan jechuudha. Firaashiin 4 tiraasiin 12 kan boondidii jechuudha. Tiraasii isaatii wajjin carqii isaatii wajjin yeroo ammaa kana birrii 39,000 firaashii boondidii yeroo 2 hodhamee jechuudha. Maanchini isaa andeenyaadhaan keessoo isaatti illee kabarii isinii uffisee zippiidhaan hodhamee ba'e. As biratti firiijiin leetirii 350 firiijiin kun jechuudha. Kun as biratti mana walii isaan qulfii namni wajjin itti kennaa jira. Yeroo ammaa kana firiijii wantoota akka TV wanta akkasii jabaatee jira. Firiijiin kun leetirii 350 dhiifamaa jedduudhaan amma seelwaanaatu sagaleessii keessaa iyyisiisteen nanan addaan kuteetti deebi'ee gatii firiijiin isinitti himaa ture. Egaa firiijiin suni leetirii 350 birrii 37,500 nan biteef jechuudha. Akkasii gaa soofaanii anamma waa isaa ture kana fakkaata. Maashaallah baay'ee tokko bareeda jechuudha. Soofaan kun boondidii irraa kan inni hojjetame. Diizaayiniin isaa bifti isaallee carqii kanallee jechuudha. An ofii hojjechuu dhiisuus ofiifan biteetti geessee nama hojjetu sanatti jechuudha. Akka biftillee garaagara hin taane haala kanaan maashaallah baay'ee tokko qulqullinaan jechuudha kan inni hojjetamee fi magaalaa Jimmaa keessatti nama akka magaalaa Jimmaatti beekamaa ta'e jechuudha soofaa hojjechuudhaan. Yeroo duraaf kan jalqaba waa'ee soofaa kana jalqabee hanga yoonaallee kan hojii kanarra jiru nama sana biratti jechuudha kan inni hojjechiisee fi baay'ee tokko bareedaa gatiillee badaa tokko astaayitiidhaan kan naa hojjetanu jarri namumti meeshaan bira hojjechiisus ta'e biraa bitu baay'ee tokko astaayitiidhaan naa hojjetu. Amma fakkeenyaaf soofaa sanaa as biratti illee eelee qabdi obboleettiin keenya. Eelee kana birrii 8,000 nan bitee fi kan 7,000 fi wayii sunillee jira. Kun sibiila miti almuuniyeemii irraayyuu sababa inni almuuniyeemii ta'eef birrii dabalee. Inni kaan immoo 7,500 7,300 waan akkasiiti jechuudha yeroo ammaa kana. Akkasii as biratti du'aa godhamaa ture. Innaa soofaa sana jechuudha namni suni namaaf gabaarratti 95,000 nan gurguraa angaruu sii fi 80,000 siin hojjedhanaan jedhee akkasitti egaa yeroo obboleetti keenya sanatti birrii 80,000 jedheetti immoo soofaa 120 jedhameeni yeroo 80,000 jedhu dhugumamee siniyyuu yaada tuwanaatiyyuun shakka akkasitti obboleetti keenyatti illee shakkiin dhagahamee ijoolleen illee yaada garaagaraa kennanii fi isin immoo lakkii ansaaliyaan nana manaa ittee hojjechiifatte jechuudha. Alhamdulillah akkasiin yaaddeef amantii olitti ta'ee fi ba'eef jechuudha meeshaan suni. Akkasitti soofaa 120 8,000 hojjechiiseef jechuudha. Waa tokko wanti adda ta'e wayii hin jiru. Isa 120 sana keessa warqiin hin jiru. Isa kana keessas illee xixiin yookiin jirbiin hin jiru jechuudha. Sunis boondidii irraayi kunis boondidii irraayyuu mukuma jala galee hojjetamaa achi bakka akkaataatti hojjetamullee jechuudha. Yeroo dhaqeetan bira dhaabadhee ilaala jechuudha. Wanta jarri galchanuu maalii yeroo deddeebi'ee bahuusaa laalu akkaataatti hojjetamu dhaqee ilaalaa waan ifaan ifattis nama fuulduratti hojjetamu jechuudha. Bakkichi sunillee akkasitti gaa amma fakkeenyaaf inni kan inni anaa birrii 8,000 godhee fi isa sana ati fayyadamii ati sii waa argachuu fi naggaadeedha. Kanaaf
gabaarratti eenyuuf iyyuu 995 nan gurguraa sii garuu atis waa keessa argachuuf gatii ta'ennaan 80,000 sii hojjedhanaan jedhee an garuu akkuma beektanuu qodaarratti hin qabadhu gatii an waa isinii hojjechiise yookiin isinii biteen gatii koomishinii gatii dadhabbii kootiiti jechuudha kan isin naa kaffaltan garuu akka jarri waan itti jarri meeshaa biraa bitu sana naan jedhanutti amma jarras taayitii godhan kana irraa fayyadamee daran in fayyadamaan taa garuu an sanan barbaanne maaliif xiqqoo haqaan hojjetanii argatan sana wayya wallaahi namni keenya garuu yeroo waa rakasiisee yeroo waa taayitiidhaan walii yaadamee hojjetamu wama namni waan hin taane hojjechiisu wayii itti fakkaata egaa namoonni kanas beekamoo na amantanii natti manattanii meeshaa na ajachiisatanu galatoomaan siin jedhaa nama ofiin hojjennaa ofiin kana goonaa jedhu dhiistanii ana isa nama biratti isin hojjechiisutti hojjetatanu galatoomaan isiniin jedhaa ulfaadhaa inshallah namoonni hanga yoonana waliin turtanii baay'ee tokko galatoomaa ammas laayikii godhaa namoonni laayikii hin godhini amma deebi'uutti jirra egaa karaa keessa yoo yaaddan jedheetan inni namoota meeshaa kana ajajataniif karaa haala kanaan dhaqas galas waraabaa maashaallah buna biyya bunaati biyyichi na geembeedha jechuudha geembe